Maalsaatu jibbamaa fi isaaf iddoo dhaba? Ashuudhaam. Irra qabeessummaan koo baay'uma na dinqa. Umuriin kee meeqa? Akka obbolaa keettiin ulaali tole. Maallaqa bareedaa qabaannaan mana bareedaa akka salphaatti argachuu dandeessa. Gifti maal hojjettamoo asii? Anaan jettamoo? Eeyyeen suma nama biraa eenyu jira rees? Giftii maqaa kooti miti jedheeni. Kuni maqaa osoo hin taane gullantaa taayitaa keeti. Muudama. Naaf hin galle. Eenyuutu na muudamoo akkasitti? Jaallataa keeti. Seenessaa jaalalaa. Namicha gochisaa fi jechisaa waliin madaallisan. Lakki obboleettii koo dogoggorteetta. Ani nama akkasii hin beeku. Lakki hin dogoggorre. Eenyu dharee nama akkasii maqaasaa yoo beekti natti himi. Osoo haasofnu ashuu eegaa jirta miti? Lakki. Maal ammaa aduun asitti waadamtu lafa qabbana qabutti immoo sin beelamu? Akkuma salphaatti yeroo dheeraa narraa fudhatteen gara dhimma keetti yoo dabarre maal sitti fakkaata? Dhimma koos nu bachisaa tasgabbaa'e. Tole itti fufi. Afachuu ani kanan jedhu? Tole ati kan jettu. Umuriin kee meeqa? Erga gaaffii akkasii na gaafachuun kee noollee maaliif waraqaaf qalaman qabattu? Wayyaa? Hin wayyuure. Qoosaan jiru. Anis qoosaan jiru. Ammas si dhaga'uu qabu waliin si dhageemu. Maalidha dhimmi kee? Amma kunoo ifatti bilchina dhabuu kee ragaan abbaa jirta. Akkamitti? Afachumee sin gaafadhaa. Maaluma isaa jaallattee garuu akkasitti qalbii dhabaafi jirtaati? Maalsaatu jibbamaa fi isaaf iddoo dhaba? Ashuudhaam. Beekaam. Lakki waan beektu natti hin fakkaatu. Erga beektee maaf na gaafattaree? Eenyummaa isaa isaatiin beekni sitti himu isaanii beekuu jechuudha. Sirriitti isa beekta jechuudha? Qeensa miila isaarraa amma rifeensa mataa isaatiittan isa beeka. Ilaa obboleettii koo. Si gowwomsaa jira? Dafi dammaqi. Ilma namaa guutummaatti beekuun waaqaaf malee namaaf tasuma hin danda'amu tole. Eenyummaa nama tokko guutummaatti nan beeka jechuun doofummaadha. Haa ta'u akkasiin jechuun koo erga doofaana taasise gaariidha. Ati garuu ammayyuu irra barra jirta dammaqi. Isin attaafu barbaadeen rafe waan ta'eef dammaquun barbaadu. Dhugaamoo? Eeyyeen nama jaallataniif gowwoomuun boqonnaa qaba. Isatu jaalalatte umurii horaa beektaa? Jaalalli daldala miti. Herregan barbaadu iftoomina malee. Pe silas sobaa fi oduu afaanii kana yoo si dhaalchise malee waan si dhaalchisu hin qabu. Si guute miti? Amma baay'ee keessa ba'aa jirta. Harrabi kee waan dheerate sitti hin fakkaatu? Kanaafuu maal godhure? Yoo dandeesse sassaabbadhu. Ilaa siinsi mufachiisuu mala. Ani garuu waan inni narraan ga'e dubbachuun dhiisu. Tole? Nama si dhaga'u yoo qabaatte hin callisin. Ani garuu gurran ittiin si dhaga'u hin qabu kana booda. Anis yeroo wayii tokko akkuma kee kanan ture. Gaarummaa isaa malee ammeenyi isaa natti mul'atu. Garuu wanti hundumtuu erguma ture naaf gale. Wanti narra ga'e akka sirra hin geenyeefan kana sitti maa jira na dhaga'e. Muuxannootti naaf qoodde jaalladheera. Guddaa galatoom. Garuu kana booda natti hin himin. Tole haa ta'u. Olee bulee siif gala waan hunduu. Natu akka inni naaf galuun barbaadu malee silaa qaata naaf gala ture. Maal akkasitti ilaalta? Homa? Durayyuu beekee bar akkatti isa eeguudhaaf aduu daawwata lamaa jirtu. Nagaatti turtii gaarii siniif haa ta'u. Galatoomi maal fakkaatti? Tasuma akkasitti si dhiisuu hin danda'u. Osoo hojii koo ilaalu kan nama biraa akkati taatu hin barbaadu. Yaa waaqayyooti na gargaari. Ashuukoo. Leensuu koo. Si yaadiim. Anis. Taa'ime. Jirtaati. Ani kophaa kee teessee na eegaa jirta jedhee yaaddaan tureyyuu. Edaati immoo nama wajjin jirtaa? Eeyyeen. Wal beekumsa amma kana akka qabdan hin beekum. Walitti dhuftu jechuudha? Lakki walitti dhufeenya tokko hin qabnu. Utuun taa'isee eeguu dhuftee haasaan na qabdi. Eessa akka seen baateyyuu hin beeku. Anis isaafin si gaafadhe. Guyyaa tokko otoo wajjin hin teenye jiru dhuftee nu dubbiste miti? Eeyyeen har'aan guyyaa lammaffaadha qaamaan wal arguun keenya. Darbee naaf bilbilti garuu jalaan kaasu. Yeroo kaan immoo ergaa barreeffamaa naaf keessi. Kanuma. Haa ta'u amma maal siin jechaa turte? Sitti himuun koo bu'aan qabu. Wanti siin dubbachaa turte waan faayidaa qabu miti. Isa beekama. Yoo hammeenya koo lallabde malee wanti ishiin dubbachuu dandeessu maaltu jira? Ashuukoo hammeenya keessa hin jibbuman. Maaliif?
Waan baay'is jaalladhuufi. Gaarummaa kee namni kamuu si jaallata. Hammeenya kee garuu wajjumaan jibbamta beektaa? Namni onnee irraa si jaallatu jabina kee qofa osoo hin taane dadhabina kee si jaallata. Anis akkasuma jaalala gochootaan hin madaalamneen siif qaba. Jaalala naaf qabdu jechootaan ibsuuf hin yaaliin. Maal malee? Jiraadhu natti agarsiisi. Jaalalli ni jiraatama malee hin seeneffamu miti? Eeyyeen. Anis seenessaa jaalalaa ta'uu hin barbaadu. Jiraataa jaalalaa malee nama onnee isaarraa si jaallatu sanan ta'uu barbaadu. Ashuukoo akkan tasuma sitti adda bahuu hin dandeenyettis jaalladhe. Anis akkasuma amleessuuko. Tole Ashuukoo dubbii namaaf iddoo laadhu jecha namaa meeqa dhageera. Garuu wanti namni jedhuuf dhugaan jiru gargari. Jechaaf gochoonni koo qalbii kee gufachiiseera ta'uu danda'a. Kana booda garuu gammachuu kee tiksaa jiraachuun fedha. Naaf jiraadhu. Siin jaalladhu. Ashuukoo jaallachuun mo'atamuu taanaan 10 duwwaan namootee jirta. Atoo 100 duwwaan na dursaa akka jirtu sitti hin beekamne? Dhugaa moo? Eeyyeen kaa. Ka'ammaa adeemne. Tole. Afachuu beeksisni maxxanfamuu magaalaa kanatti. Beeksisa maalii? Kan mana kiraati. Manni kiraa jiraa beeksisni jedhamuun laxxafamuu dallaa irratti. Darbee malee hin jiru. Wanta akkasii hafeeraamu. Akkamittiin argachuu dandeenya ree? Faddaala barbaachifna kaa? Faddaala beektuun qabdu ati naannoo kanatti. Bilbila isaanii hin qabu malee faddaala naannoo kanaa nan beeka. Tole bilbila isaanii naa gaggaafadhume. Tole hanga meeqaatti kireeffattaree? Hammuma humna kooti. Asaa teenyu. Garanuma teenyu? Eeyyeen kottu. Tole mana bareedaa hanga meeqaattiin argachuu danda'a? Maallaqa bareedaa qabaannaan mana bareedaa akka salphaatti argachuu dandeessa. Haay maallaqa bareedaa. Otoo maallaqni bareedaan jiraate maaltu harmee kiyyarraa akkanatti na fageessa? Maaltu lafan hin beekne keessaa akkanatti oliif gadi na joorsa? Isa si qofaa miti. Namni harmee isaarraa fagaatee buleessu. Hundumti keenya iyyuu seenaa wal fakkaataa qabna. Inni sirriidha. Kanaafuu eeboo darbatanii jiffuun qabatanii jedha Oromoon. Ciniinnadhu erga takka manaa baate of duuban millatiin. Tole. Qallatus mormi mataan dadhabuu jedhama mitiire. Namni ofiisaan dadhabu yoo ofitti dabe malee. Jabaadhu. Ofitti dabanii jireenyuu yaadamaaree obboleessu. Isan jedhamu bu'aawwan nuti jireenya keenya keessatti argachuu feenu hundumtuu aarsaa keenya barbaadu. Akka salphaatti wanti argamu jira? Tasuma. Jijjiiramni hundumtuu adeemsa tirataa qaba. Akka salphaatti hin dhufu tole? Eeyyen isallee dhugaa jette. Eenyutu guyyuma dhalateen ol ka'ee deeme? Gulantaan barnoota kee maalidha? Digriidha. Waggaa meeqa erga eebbifamtee? Waggaa 3. Amma hojii barbaachaaf gara kana dhufteen si'a? Eeyyee yoo argame mee nan yaala jedheen. Ogummaa baratteen illee qacaramuu baattu hojii biraan nabdu. Ati yoo gulantaan barnoota kee? Kiyyas digirii. Garuu erga eebbifamee kun waggaa 2 hojiin tokko hin jiru. Atomaan hojjettu? Eeyyee darbee hojii tokko nan hojjedha. Malee hojii dhaabbataa hin qabu. Haa ta'u akkanumatti guyyaa dabarfatu jireenyumatu akkana beektaa? Adeemsa keessa immoo waan nu godhu isatu beeka. Eeyyeen isatu beeka. Haa ta'u. Tole ana maddoo biraan deema. Hoodhu furtuu balbalaa. Ashuunis dhufaatiin isaa ga'eera. Atis gara manaa deemi. Hin mukaayin. Tole hin mukaa'u. Asumarraan dhufa miti? Eeyyeen nagaan turi. Atis nagaan turi. Hin yaadini. Yaanni namaan badaa maaf akkana yaaddaa jedha Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa. Sirban baay'ee jaalladhuudha. Anis akkasuma weelluun kun baay'ee natti tola. Haa ta'u gaariidha. As biratti garuu waan siif hin galle tokkotu jira. Maalidha inni? Gaafii koo siif ibsuuf sirbatti dhimma ba'uun koo siif galeera? Oo yaadaan baddeerta jechuu barbaaddeeti? Lakki sitti fakkaate malee anoo yaadaan waan hin badeen qabu. Haa ta'u akkas taanaan. Kennaanoo? Dhimman qabaanaan jedheetii furtuu natti laatee ammuma kana na biraa deema. Maaf gara manaan deemture maaf qophaa keessa teessaati? Kennaan yeroon dhufaatii kee akka ga'e natti mee ammuma na biraa deema. Anis immoo qofaa kiyya gara manaan deemu jedheen asumatti si eegaa ture. Kennaan magaalicha si barsiisaa jiran si'a. Eeyyeen sirritti malee. Afachuu ati yeroo hundaa ganamuma deemtaa hojii?
Eeyyan yeroo hundumaa ganaman deema. Humni ganama dhufaa qalbiin galgala dhufaa jedhama mitire. Humna ganamaa akana yoo hojjetan olmaan namaas gaarii ta'a. Dhugaadha. Anas mee hojii na eegalchiisaa. Tole si eegalchiisna rakkoon qabu. Waan akkamii hojjechuu feetaati? Hojii ma fedhee iyyuu haa ta'u nan hojjedha. Tole itti mari'anna rakkoon qabu. Yeroo osoo itti kennuu baanne baay'ee natti tola. Isaaf hin yaadda'in. Wanti hundumtuu yeroo isaatti ta'uun isaan oolu. Maatiinis qarshii naaf erganii jiru beektaa? Gaariidha. Har'a moo? Eeyyeen. Maal yaaddere ati? Mana kireeffachuuf hin jedha. Akkas wayya jetteetu? Maaliin gochuu danda'are? Filannoo biraan qabu. Yeroo gabaabduu kanatti murtoo akkasii murteessuun xinnoon ulfaatu? Akkamitti? Lafa kanaafis haaraadha jedheeniin. Sanarraan ammoo hojii sin argan. Qarshiin maatiin keessiif ergu kunillee ammaaf guddaa fakkaatu malee boruu dhumaam. Inni sirriidhaam. Maal gochuun qabaree? Ammatti maaltu furmaataa jettaati? Furmaan itti yaaduun gaafa ture obboleessa. Hamma yoomeetti? Hamma kanatti siin jechuun danda'u. Dhugaa naaf gala wanti sammuun keetti dhiphachaa jiru. Garuu dhiphachuun furmaatan ta'u beektaa? Kan koomaa mitiim. Isa isin na wajjin dhiphachaa jirtantu natti ulfaati. Nuti waan si wajjin dhiphanne tokkoyyuu hin qabnu. Hojii sii barbaanna. Hamma sanatti ammoo numa bira turi. Qarshii maatiin keessiif erge kanas baankii irra kaawwadhu. Nuti siif orma miti kana booda. Akka obbolaa keetti nu laali tole? Tole. Naaf jiraadhaa. Obbolaa qabdaa? Eeyyeen. Hammam isaan? Shamara lamaa fi dhiira tokko. Ani maatii kootiif mucaa lammaffaadha. Kana booda anas akka obboleessa kee lammaffaatti na ilaali. Tole. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa jedhami tiree 50 shubbisaan yoo weellisu. Kanaafuu hiriyyummaa cimaan obbolummaa caala. Carra qabeessummaan koo baay'uma na dinqaama. Akkamitti? Bara namaa akka keessanii argachuun baay'ee macime kanatti akkuma salphaatti isin argachuu kooti ka. Nama eebbifamaa ta'uun keen oolle. Kun beenyaa gaarummaa keetii natti fakkaata. Hamma kana gaarummaa waan hin hojjedhe natti hin fakkaatu. Sitti hin fakkaatu malee hojjetteerta. Tole kaa erga jettee haa ta'u. Waanuma facaasan haammatu hin jenneere. Kanaaf waanuma facaastee haammatte. Kana boodas gaarummaan kee haaluma kanaan itti hafuufu tole. Tole obboleessa ko. Kottu amma gara manaa adeemnu.